السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كي يخسلامة الدنيا رجل تنودين وأبليين كي يخرم وداكن كريستيانا في وقت فتاة وندي خيسانو سلامان كي يخوني ربوك أكو ما يرو برات كلا فجل تنودتو سناغو جر رجلتو هنگا ساشو أمان بودا سغنتا غرغرا قبنة ديا چوتينيا گوجا مراسو بودا وانا ريان قدي رفنا إن شاء الله ربي جي angasitu dimota ranta rata tasa udah berbadu kana namone dun Facebook kana be khani kana masa ajrani saniya chan kana gadufe kan birra gamadida kan nina akan tifayada mufna hajame tifayada majru amalle kuma juru jira ammo namone ka be kan barbanda kanas malif maqahijan warra daldala de mujru jira warra khasare san maqahijan warra daldalusan oguna nasi kana gabbe khan namni nu bataye chudo wacci sum barbaci sad saniyacha isa kana share nu goda ummatan be sisa gama sakan tate nyache magala finne tv nanno si manne nan jira nu daw dilak aba besan nu daw aka carrati basneti ummata hirrata yettu odun da dema jirti itv dan odun da barte jirti maltu tanan dufe gafin tanya guddon wannumman sababnumman wan kanan dufe malida maltu lafa oromo rat wan samamu lafa oromo rat wan jarame wan ummanni oromo digatti khafale master plani ummanni oromo da firra fon qoltu daf wajane masara khaisa tigabbase maltu jijire sodumman waan kana ni raabsina yechisisani akka namoonni biraa buqaani buqaatonni qubattonni minilika ammallee buqaani magaalaa sanitti achi aan taasisuudhaaf qabachiisanii asii yaa'aa jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu. Warreen kun hundinuu karoora qaban, sagantaadha qaban, kaayoodha qaban. Taakkana uumaa baantiidha rizaayin akka godhu gaafanna maaliif? War resign akan ni godu gafan nuf qabna yechu jijjiram ni dufe kun jijjirama diga ilman oromotin dufe takana umada gafa master plani fal musan senet gafa finne rakan tiana kan tibataw akachi bulchuf dula naftanya fi imam minilik ragga geysatu runda right satu akasrawani kharradde bi afqeqat rulle jibba dilana geise ta ilman oromo rat dachi oromo rat ummata wahirra yettura nigan janneyan egala fasan qabatani fi asiddu ango san qabate fi asiddu takala uma banti wanni ni godu jiru shururu naftanyati fi qubattota mililik huddu sani jara ce shururu godu isan firra khadachu isan firra sosobu nuti as gubbatti ogummanni takkana uma yeleba gomma je rabse isayecha ummata rabsin isan mo teenya disani ta ummata oromoti wajjachu disani isan firra sosoban tofta siyasati le nellalle ademsi mo la oromo ratti wan qabeenya oromotin jarabe debisani ne ummata akka carraadhaatti baasnee kan ni najawun adeemsa kufa fudhataman qabne ka fuuldurallee nama tarkaanfachiisne ta'een mul'atee jira jechuudha. Saniifuu taakkalee uumaadhaa eega aangoo qabatee masaraa Finfinnee keessatti bulchaa achii ta'ee bulchuu jirurraa kaasee hagammaatti waan aangoon itti kennamteef ta'u uummata Oromootiif hojjete takkallee qabu jechuudha. Yeroo naa kennamtuuf jechaa ture. ها جرى نبتنا دابت نويتشاتو بدين تاكل اوما بانتي في الفنة هندورة بيتين يا خيسة تايا كهجتو انت امانا ما تخنمت قوب صادر هجتو ابو ساتين كنكي تاكل اوما بانتي مقاد President TV mootummaan naannoo Oromiyaa obbolammaa Magarsaati fi muummicha ministeera Dr. Abiy irrattillee uummanni Oromoodhaa jibbaa akka horatuu fi shakkii akka qabaatu taasisu jira jechuudha. Dalagaan isaa waan kana isaanis quba qabanii ta'etu tachi yaa'u jira uummanni.
eegaa mitiyaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'e Taakkala Uumaa wanni inni hojjete maali jennee yoo ilaalle mana Oromoodhaa diiguu. Mana ijoolleen Oromoodhaa ijaarrattee gireederatti ergee diisisaa jiraachuu. Qubattoota Minilik jala deemee kadhachuu ofirraa sossobuu. Warra isaan rabsu jala deemee ofirraa qabbaneessuudhaaf sossobuu. Arraan tana qeerroo Finfinnee keessa walitti qabamtee Taakkala Uumaa si cina jirra jettee sagalee isaa taatee fi isa cina dhaabbachuu jirtu hundaa'u qaanfachiisee jira jechuudha. Oromoon wanni dhumteef waan lafaatiif. Oromoon wanni duuteef dachiidhaaf. Gaafiin Oromoodhaa gaafii lafaati. Gaafiin Oromoodhaa gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin Oromoodhaa ifiinif bulchuudha. Bakka sana yoo bulchuu hin dandeenye resign godhi. Quufa sirrattuu hin qabnu nuti bu'irra. Maqaa Lammaa Magarsaatis hin balleessin. Hojii gaarii Lammaa Magarsaa hojjechuun jirus hin balleessin. Hojii gaarii muummichi ministeera Dr. Abiy hojjechuun jirus hin balleessin. Jara lameen kanaa fi Juwaaris Rabbiin nu kadhe waan Lammaa Magarsaatii fi Abiy hojjechuun jiru balleessuun jirta. Finfinnee keessa teessee waan Oromoodhaaf hojjette takka lama sadii jee as lakkaawi hin jiru. Wanni inni godhu jiru Gondar dhaqeeti miliyoona 10 maallaqa dooneet godha. Ilmaan Oromoo kan Somaalee fi naannoo Somaalee Jijjigaarraa buqqaan Harargeedhaa dila buqqee naannoo Finfinneedhaa san qubataniif doolaa maallaqa tokkoon kennine. Gaafasis Finfinnee bulchaatuma jira. Mana qorqorroo mana oogwaa ibidda isaan keessa galu jiran akka hiyyeeyyiitti akka qubattootaatti lafa abbaa isaanii irratti lafa isaanii irratti bakka isaan galan sanitti dhaqee laalle gurbaan kun naannoo Finfinnee sanitti dhaqee uummata miliyoonaa fi wayin buqqeessan hin daawwanne. Osoo ilmi Oromoodhaa lafa Tuulamaa keessatti qorqorroo keessa galu jiru. Mana jaaramaniin kannaa jee mari'achiiseeti koreen isaa jalaa uummata isaaniitti himtee uummanni isaanii biddilibsii qabatee Finfinnee galuu wanni dandaniif manaa hirame jaanii gaafa Finfinneetti uummanni galu san sababni Finfinnee galaniif tan. Uummanni akkanuma biddilibsii kaayyatee caantaadhaan Finfinneen dhufne torbaan lama dura. Mariin inni kaabinee isaatii fi hojiis gaggeessitoota isaatii wajjin taa'ee mari'ateeti. Manneen kana ixaadhaanii uummata karaarra bulu jiruu fi warra maal jiru kanaaf goona je'ee mari'atee. Mariin inni gaggeesse warri inni wajji mari'ate hajaraa maqaa jiraniif keenyatti silaa'uun himu hajaraa jaratti bee jarri Abiy Amaaraa Beeraawi Niqinnaaqeen Amaara fuutee baasa guuttee ansoolaa fi biddilibsii naxalaa isaanii guurratanii caantaa isaaniitti wajjin Finfinnee keessa dilli ganna qabeessan mana kanaa hiramee walga'ii Taakkala Uumaa baantii koree isaatii wajji gaggeesserraa hiccittiin jalaa baateeti. Akkanumatti miti Taakkala Uumaa baantiidhaa ka uummanni ansoolaa fi gaabii qabatee biddilibsii qabatee caantaadhaan Finfinnee keessa guutuu danda'an. No. Marii ati geessisiiste. Hojii ati hojjechiiste. Taakkala Uumaa baantiidhaa manneen ati deemaa diigaa turtan. Warri karaarra galu kaisin karaarraa nyaachisaa turtan afaan shawii garsiisuudhaaf jechuudha. Uummata Oromoo kan lafa san dhabe uummata Tuulamaatuuf urrifannee Oromoo fuun taatuati. Namni uummata Tuulamaa kan lafa Finfinnee keessa fannifameef irrifatin. Namni ilmaan Oromoodhaa kan lafa ilmaan Tuulamaa kan lafa Finfinnee sanirraa reebamee ajjeefamee ari'ameef irrifatin. Ilmaan Oromoo biraatiifis hin taatu. Ni taata jennee si deeggaraa turre. Ni qaceelta jennee si qeeqaa turre. Amma immoo mana ilmaan Oromoo dachii Oromoo irra ijaaramee abbaan lafaa hektaara qarshii 2 fudhachaa. Qarshii 2 irraa bitaa. Lafti ijaaramte san manni ijaarame san akka carraa kan namaan oduun gabbaatee hiramtee miidiyaadhaan himamee ilmaan Oromoo balaaleeffachuu eegallaan dubbiin sobaa ta'etu tas deemu jirta jechuu gabbaateeti nuti mari'annee jechuu deemta.
nuti immoo mari'achuu keessi quba qabna. Nu jalaa baafachuun dandeessan. Dhugaarra dhaabbannee yaanaa jechuudha. Haqarra dhaabbannee yaanaa jechuudha. Isin deeggarruus isin deeggaruu baannus. Isin deeggarruus isin deeggaruu baannus. Haqarra dhaabbannee yaana. Taakkala uumaa baantiidhaa ulaagaa bulchuu Finfinneedhaatii fi aantummaa dantaa Oromoodhaa Finfinnee keessa kabachiisuudha. Fadhii ilmaan Oromoo Finfinnee irraa qabanii fi abbaa biyyummaa isaanii mirkaneessuudha. Hojii ilmaan Oromoodhaa Finfinnee tana keessatti injifattuu taasistu hojjechuudha. Fadhii ilmaan Oromoo Finfinnee keessa mo'achiisuudha. Taakkala uumaa baantii ga'umsa hojjechuudha. Hin qabdu hojii gadhiisi resign godhi. Yoo ati resign godhuu baatte obbo Lammaa Magarsaa Muummichi Ministeera Dr. Abiy akka achi keessanii kaasa. Ni jira leenci sodaan qabne. Ni jira namni sodaan qabne. Kadantaa saba isaas kadantaa uummata isaa eegu. Kaayaa fidaati pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa ka duraanii Juuneddii Saaddoodhaa Finfinneerra. Fidaa obbo Juuneddii Saaddoodhaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Juuneddii Saaddoo fidaati Finfinneerra kaayaa. Waan inni hojjechuu taa'u ni gartan. Waan inni godhuu taa'u ni gartan. Sodaan qabu Finfinnee gaafa dhaqe lafti Finfinneedhaa ta Tuulamaati ilmaan Tuulamaa Finfinnee dacha'uu qaban jee dubbachaa ture. Nama tooftaattiin uummata isaa mo'achiisu beeku. Nama diina jala deemee hudduu narraabne. Nama naftanyaa fi qubattoota Minilik jala deemee hudduu nafarsineef. Narraa'usaa jeen kadhanne. Nama ija gurraatti isaan garsiisee isaanii wajjin seenne. Hafuulli isaa kun hin hiikamne. Hanyaaran dabsine. Kadantaa Oromoodhaa mo'attummaa Oromoodhaa eeguu danda'u. Finfinnee handhuura biyya teenya irratti Juuneddii Saaddoodhaa kaaya. Yoo wayii hojjannaa barbaadan obbo Lammaa Magarsaa Muummichi Ministeera Dr. Abiy buusaa gurbaa taakkalaa jaaniin kana gurbaan kun osuma kofluun nu fixuu deema. Maali dhiirtummaan kofalaa ooltu? Maali dhiirtummaan kofalaa ooltu? Maali dhiirtummaan diina jala buxaalaa ooltu? Oromoon 5,000 ol wanni itti tuutee bar lafa tanarratti. Wayyaaneen osoo maaster pilaanii kanaan gadi dhufuu waattee bara amata 100 biraa bulchitii bara. Waan wayyaaneen ajjeeste. Naftanyaa wayyaaneen humna dhorkite. Goggooysitee maxarsitee lafarri iddee akka isaan hin kabsanne taasiste. Namni madaabaraa jalan naqee bishaan itti qicee lubbuusii ol kaasu jiru taakkala uumaa baantiitti Finfinnee keessatti. Akkatti dhawan beekti wayyaaneen naftanyaa ilmaan Minilik. Akkatti magaalaa keessaa baasan beekti wayyaaneen naftanyaa ilmaan Minilik. Akkatti bizinesa keessaa baasan beekti wayyaaneen naftanyaa ilmaan Minilik. Wayyaaneen gaafachi turte dantaa saba siitii fi dantaa uummata siitii fi dantaa isaanii kabachiisachaa turte. Ummata biraa nuu miidhaadhaan nuuf aangoo qabaa nuumaa qofaaf dalagaa isinin jechuutti jiru. Haqaa fi dhugaan hojjedhaa isinin jechuu jira. Ammoo haqaa fi dhugaan gizee hojjettan saba biraa osoo miine saba Oromoodhaa miidhuun qabdan jaalala saba biraa irraa bitachuudhaaf. Kaachi isin kaa'e ilma Oromooti. Reefka leencaati. Reefka qabsaa'otaati. Reefka qeerrooti. Lafee qeerroota qabrii jirtuu isin daawwachaa jira. Lafee qeerroodhaa taawwaalamtee jirtuu isin laalaa jira. Qishnummaan isin ganda keessa deemtanii lafee qabsaa'otaatii fi lafee qeerrootiin qisaastan bashannantan tuntami. Afaan Oromoodhaa afaan hojii Finfinneetti hin goone gurbaan kun. Sarara Finfinneedhaa sarareen finne gurbaan kun. Faayidaa Finfinnee irraa Oromiyaan qabdu hin kabachiisne gurbaan kun.
ilmaan oromoo finfinnee keessa jiranii mattaaqeen kannine gurbaan kun kan nu eegaleetti xiqqoo jarri mattaaqee kan nu jira yennaan qat godhe kan nutti jirru jeegabe bokoka sodaata luyna waan eegaleedhaaf gurbaan kun dantaa faayidaa aangoo sanirra oromoon kaayyattee hojjechuutti jiru amanamummaa obbolammaa irraa oromoon qabdu shakkii keessa akka seentu taasisu jira hojiin badduun taakkalaan uumaa finfinnee keessa taa'ee hojjetu oodiin paadha miti obbolammaa magarsaa miti muumicha ministeeraa miti obbolammaa magarsaa akka tanaan jibbamuun barbaannu muumichi ministeeraa akka tanaan jibbamuun barbaannu ODP'n akka tanaan jibbamtuun barbaannu yaada moo'ataa injifannoo caalmaa fiddi jennee amanneeti jalee haa jirra deeggaraa jirra nama dandeettii hin qabne lafa sanirra keessanii maaliif itti rakkattan biriinki Juuneeddi Saaddoo kabajamoo obbo Juuneeddi Saaddoo kaayaa finfinneerra fida yoo inni ilmaan oromoo magaalaa san jiran hundaa'u akka waraqaa qabaatan hin taasisne takka sararaan finfinneedhaa hunda hidhee lafa finfinnee liyyuu zoon jaanii oromiyaa liyyuu zoon jaanii kaartaa adda adda murantan akka inni sirreessine ilaala yoo inni afaan oromoo afaan hojii finfinneetti dabalee afaan amaaraati hojii akka hojjetu hin taasisne ilaala maali hireerkatetti dalagutti jiru taakkala uumaa baantii bu'uudha qaba taakkala uumaa baantii osoo akkana simbuusne funya uritti si buusu dandeenya ganamaa galgala hojii si godhannee si buusna nuti warra gaara diige si tokkicha si kaasna achirra si kaasna resign godhi bu'i namni oromoo mataa ol qabachiisuu danda'u namni oromoo if dura tarkaanfachiisuu danda'u fidaa kaayachi yoo obbo Juuneeddi Saaddoon keenya jettan waan hin keenyeef nutti hima plan B qabna obbo Baqqalaa Garbaa jiraa kaayaa jenna yoo isan keenya jettanis nutti hima plan C qabna nama kana kaayaa jenna Dr. Mararaa kaayaa jenna yoo lakki jettanis nutti hima nama biraa kaayaa jenna nama sodaan qabne nama ummanni gizee harka batachu ta'uu qaba namni achi bulchu magaalaa dura teenya irratti dachii teenya irratti waan jaarame waan saamamee jaarame osoo ilmi oromoodhaa qorqorroo keessa rafuu niin iraanuu akkamittuu yaada taatee dhufti akkamitti osoo ilmaan oromoo gubbaan qorqorroo edebni qorqorroo hulaan qorqorroo foddaan qorqorroo oowwa san gubbaan oowwa kana keessa galanii akkamitti manaan hiraanuu mariirra dhiyaatti hindi annee jeekaa duudeema taakkala uumaa qabaddaanaaf oromoon dachaanee nuti hojii teenyatti amma booda haqaaf dhaabbanna malee sobaaf hin dhaabbannu abbaa fadhe taanaan sirraan deebinu jechuudha dhugaa ilmaan oromootiif dhaabbanna faayidaa ummaan oromootiif dhaabbanna taakkala uumaa baantiidhaa as soon as possible resign godhu qabda resign now hin barbaannu mataa nu gaccabsu jirta finfinnee keessatti gizee oromoo wali qabamte miila xulluf gootee ol dheerattee finfinnee handhuura teenya nun jechuun barbaannu tanaan nu soomuu barbaannu hojii qabatama barbaanna waan achitti boru akka moonu nu taasistuu dalaguu barbaanna waan achi lafa sanin nu moosistu nama manni naftanyaa minilikuun qabeetti taphatu chirran ka'edha nama naftanyaan sodaattu chirra ka'aa fida yaa akhi nama jarri sodaatu nama jarri kokkofalee jararra harka kakkaayyateedha nama jarri sodaatu fida chirra ka'aa nama jarri gizee harke boqoqu nama buruja qabu nama jarri nu jibban beeku ka'aa achirra fida nama jarri gowwoomsuun dandeenyu kana ja'u fidaa kaayaa achirra
nama jarri kitfoo fi doorootiidhaan sossobu fiddanii jira nutti kaa'ina maaliif gaddaafaansaa lammaadhaaf oolti gaddaafaansaa Dr. Abiy taanti hogguta akka la'umaa waa balleeyse ka maqaan ka'u Dr. Lammaa obbo Lammaa Magarsaati hogguta akka la'umaa waa balleeyse ka maqaan ka'u muummicha ministeeraati isiniitu achi geesse isa kana kaasaa achirraa ummataan filameetii miti kachi dhaqe delegation ODP ta'eetichi dhaqe badiin inni hojjetu isinirra badiin inni hojjetuun gizee ummanni ilaalu isiniitu itti mul'ata ummanni isin arka salammaan nu sobu jiraaja saabiyyi nu sobu jiraaja namni sajarri kam nu goggodu jiraaja jaalalaa fi kabajaan Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyiif ummanni qabu amanamummaa isaan ummatarraa bitatan balleessu jira gurbaan sonuti Lammaa fi Abiyyirra waan dulluuf hin qabnu jechuu kana kaasaa ennee isaaniif dinnina kanninaa jechuu kana kaasaa ennee badii isaa hinnaa jechuu kun cubbuudha gurbaan ilma tuulamaati lafti san lafa isaati ilma ambooti ilma tuulamaa maali lafateet irratti maal mataa gaccabsita akka har'a Oromoo baatii saglan dara keessatti filmaata dhufu bakka Oromoo mootutti Oromoo achi keessatti waraqaa kan nuuf eegan danda'e unqualifiedidhaati bulchiinsa wal qixxaatee miti kame bulchuun jirtu Ameerikaa isteeta tokko dhuftee siitii bulchuutti hin jirtu adeero ni dhageessa gaa biraan takkala uumaatiin sheer godhaadha I think ni seena ni dhageeffata Ameerikaa dhuftee yookiin Kaanaadaa dhuftee isteeta tokko bulchuutti hin jirtu biyya amma dura dimokiraasiin bariin bulchuu jirta magaalaa biyya abbaa biyyummaaf ganaa falmachuu jirru bulchuu jirta ilma Oromoo taate lafti ta Oromooti miti siin jechaati sirra dhiichisu jiran lafatee saamaniitiin warra jaaranii alagaafiin kannaa jechuu jirtaatu do you know what you are saying waan ati kaabineeteeti hojii mari'atte beektaa lafa Oromoorra waan jaarame bar sagalee bitachuudhaaf jaalalamoota nafxanyaatii fi qubattoota mililikirraa horachuudhaaf jecha hireedhaan warra karaarra bulu kanaaf warra mililikanaaf warra buqqee kanaaf haa goonuu jettee mari'aati kaabineeteetii hojii mari'atte ummanni si jalaa ummatatti himee akka ati biddilimsii dhufanii ansoolaa qabatanii naxalaa qabatanii caantaadhaan finfinnee seenan siitu godhe no ummanni akkanuma akka hin dhufne duraan akkana nu fakkaatte no maaltu ummata kan akkanuma girgodhee baasa keessa dhaqee lafa sanirraa buqqaasee fidee finfinnee keessatti ganamaa galgalaa aduurra teessisaa jennee ajaa'ibaa ture barbaadaa eedaa dubbiin tana akkaati maree hiruuteef manaa hirama jaanii dhufanii jaamee himama samana kamii hiramaa jennee dubbachaa ture mannummaan hiramuu deemu kun kamii jennee ajaa'iba nutti ta'aa ture edaa manaatii dhiye duruu mari'achiiste kanaatu isaan bira dhaqee ummanni qophaa'ee dhufe mana fudhachuuf hay namni dhukumaan deemaa dhufeeti tachi namarratti abbataa osoo Oromoodhaaf ka dhugaan qobsooytan taate takkala uumaa baantiidha ummata qorqorroo keessa jiru san qorqorroo keessaa baastee achi galchita dura yoo dhugaa akka taatu taate osoo obboleessa kee qorqorroo keessa galuu mana Oromoo lafa Oromoo irra ijaarame qabeenya Oromootiin saba biraa ittiin if jaalachiisuudhaaf fuutee ni ragiseetu giddoon xiqqolleen qaanfattu jabbaatee ibsa kan nu teessa wiinaa'u takka har'a kannita takka boru kannita hin jenne ettee gizee girgirii sikkaasne wanni manaa tanaan ni duuta ni dhabamta wanni ati yaaddee hundi si harkaa hongoyti hireen teeta siyaasaa tamma boodaalleen si harka duutees dubbii manaa tanaan ibiddinis si harka jira bishaanis si harka jira nuti wanni amma nagaan siin jennu si jaalanna si kabaju siif arrabsamaa turre siifi keenya jennee sii lolaa ummata arrabsaa turre ati nu beekuu baatullee ati na arrabsaa jechuu baatullee
dubbi fooniiti roorroo sirra deemu jireenneeti sii tumsaa ummanni aktiivistoonni adda addaa hundi suuraa ta'e profaayilirra kaayyatanii sii jecha haati isaanii sii jecha abbaan isaanii abbaan keenya haati teenya sii jecha arrabsamaa jirti nuti arrabsamaa jirti hoggu gabbaanee afaan jaraatiin si deeggarru sirraa arrabsinee manatti ol dhorkinu ati immoo suyyuum jaanfiddee baardaarirraa arrabanni siin jeef damooza ati fudhattuuf mana ati keessa galta jee inni dubbateef gabbaanee hoggu sirraa arrabsinee isa xiqqeessinee farshoo ta'uusaa tamboo ta'uusaa gaayyaa ta'uusaa nama nadhoo ta'uusaa mana yuunivarsiitii keessa nama barsiisuudhaaf hin taane ta'uusaa hoggurraa gabbaanee aktiivistoonni Oromoodhaa qaqqaaliin ijoollee dhaqaa dhaabbatte hundi irraa haasoyte likki isaatti himtee mataa gaccabachiiste ati yaamtee waajjira keetitti harkarra kaayyattee hamilee teenya nu xuyxe ishiishe nin qaba obboleeyyan jettee idda mataa ol qabattu waajjira keetiin yaammattee dubbatte nuti asii Biraanuu Naggaadhaa cafeynee illayagga dhorkina atichi waajjira keetiin yaammatta nuti si Amaaraa Biheeraawi Niqinnaaqee daaraarraa goona ati achi dhayxee ganda Amaaraati miliyoona 10 kannitee galta akka waan kiisha keetii kannitu ilmaan Oromoo kabuqqee qorqorroo keessa galusan ilmaan murtii guutuu kabuqqee qorqorroo keessa galusan ilmaan Harargee kabuqqee qorqorroo keessatti akka dinnichaa waadanitti ganamaa galgala jiruunsaa san taatee achi keessa waadamu jiru san dhayxee qarshii takkan kannine maaliif faayidaan ati Finfinneerra teessee magaalaa guddittii qabeenyi guddaan keessa sosso nuu bulchuu ta'e maali warri biyya alaarraa galee biizinasa adda addaa hojjanna jee Finfinneetti appilikeeshina investimantiidhaa galchate hundinuu sababa keetiin aaranii galanii hundinuu Lammaarraa fi Abiyyi irra duulu jiran waraqaan isaan sibira galchata ilma Oromoo ka biyya alaa jiraat ka adda addaa ka Finfinnee keessatti State House ijaaruu barbaadu ka Finfinnee keessa faabrikaa banuu barbaadu ka Finfinnee keessa biizinasa dorgomee seenuu barbaadu ka waan adda addaa hayyama adda addaa isin gaafate hundaa'u hayyama isaanii irraa fuutaniiti waan waraqaa cirtu san kee ofcoo waraqaa san keessa gad darbitanii isinirraa muufatanii hoteela niiraa dhadhaawatanii as deebi'anii isinitti quba laachuu jiran quba qabduutan mee faayidummaan Finfinnee eega qabatte ilmaan Oromootiif dachiin ati deebiste kami manni ati ilmaan Oromootiif deebiste kami bizinesni investimentii ka ilmaan Oromooti ati kannite kami investimentiin import exportiin biyya alaatii fi biyya keessa sosossoo ka ummata kaaniin qabamee ture amma eenyuuf hiraa jirta warri irraa dheeysee maqalee galee jira import exportiin duraan isaaniin qabamee jira wanni san hundi qulla jirti wakka tana keessa seentee Oromoo hojjechuu barbaaddu ta maallaqa qabdu ta biyya alaarraa achii sidheeyte hundaa'u hoteela teessistee nyaachistee bilaashitti waraqaarraa fuutee hojjechiisuu diddeefi hayyama kannuu diddeefi ummanni as deebi'ee Lammaa fi Abiyyitti ummanni achi nu taphachuu jira jee quba akka isaanin laatan godhu jirta mee investimentii kamiif hayyama kannite ilma Oromootiif naggata kam import exportii hayyama goote ilma Oromootiif hiyyeessa Oromoo meeqaatam karaarraa fuutee ol galchite daa'ima Oromoodhaa ilmaan Harargeedhaa kan Finfinnee keessa dildila jalatti roobnitti caamu qaamaan achi dhayxee afaan keessee fi nyaata ummata Minilik bira deemteetti dhayxee nyaata afaanii guuraa turte galte ummata Minilik jala deemtee karaarra deemtee tireena keessa seentee shawiidhaaf fakkeessuuf na jaaladhaa jechuudhaaf mee siyaasaadha jennee sirraa callisne tooftaadha jennee sirraa jallisne ayiliidhaan ummata kana bitachuu barbaadeeti jennee sirraa jallisne ati bira dabartee bakka san isaan ta'uu feeta amma isaan nu fakkaachuu jirta ilmaan Harargeerraa dhufanii haadhaa fi ijoollee milaastika dhiikaa afatanii dildila Finfinnee kaatirra bobbaatee galtu
jalatti roobnitti caamu dheeyxee afaan keessee fi daabbo warra karaarra bulu jetteeti warra caantaadhaan dhufee waldiidhaan dhufe deemtee afaan kaayaa fi turte dhugaan jirtu tanumaami taakkala uumaa baantiidhaa aantummaa oromummaa tan gaafa maaster pilaanii garsiiste san irratti jaalala qalbii teenyaa nu moohatte isiisaniif ilaammaa si obsine sirraa dubbachuu sirraa gallakkaa'uu sirraa sitti himuu dadhabneeti miti ilma tuulamaa taatee waan tuulamaa tolullee hojjechuutti hin jirtu mee ilmaan tuulama namni ilmaan tuulamaatiif hin taane ilmaan oromootiif hin ta'u anara seerri kiyya kanuma mee wannummaan ati ilmaan tuulamaatiif goote takka lama jee asif hin jiru wanni oromoodhaa goote yoo lakkoo hin jiru magaalaa ati bulchitu keessatti afaan amaaraa yoo hin beekne faayidaa tajaajilamuu siin eenyu jaamteeti dalti dhiirti oromoodhaa fayyadamuu dadhabdee jirti magaalaa ati bulchitu magaalaa ilmi oromoo bulchu yoo afaan amaaraan beekne sin tajaajilu jaameeti namni keenya bar tajaajila dhabee jira magaalaa ati bulchitu maalirraa tun dhufte maa goobda diikeeti anta afan didinji nyaanna afan didim feetu ati agoo baddade asi guurani dantaateeti cerbeda gudni dandeessa aangoon santa oromooti buusaa gurbaa shayxaana kana buusaa gurbaa taakkala uumaa baantii jaamu kana yoo inni rizaayin godhuun baanne obbo Lammaa Magarsaatii fi muummichi ministeera dooktaraa fi buusaa leenca ija barbadaa obboleessa Nadii Gammadaa kan sodaan qabne kan roorroo Harargeerraa cabsaa ture kan daangaa oromoodhaa kabachiisaa ture kan wayyaaneen sodaattu kan OPDO'n dullattiin sodaattu kan naftanyaan sodaatu pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa duraanii Junaayid Saaddoo fidaa kaayaa achirra yoo gantummaan isin keessan jiran kaayaa fidaatii isaa achirra nama mataa oromoodhaa ol qabachiisu barbaanna nuti achitti nama daangaa finfinneedhaa eeysisu barbaanna nama lafa oromootti gassiisuu miti nama sulultaa fi sabbataa finfinneetti da'uun barbaannu nuti nama sulultaa fi sabbataa faayidaa isii kabachiisu nama daangaa finfinneedhaa sararee fitu nama afaan oromoodhaa afaan hojii finfinnee godhee jijjiiru nama finfinnee keessatti afaan fadheen afaan oromooti miti afaan adareetiin yoo dhufee namni tajaajilamuu barbaade turjumaanni dhufee fi akka tajaajilamu taasisu yoo afaan adareetiin orgobbaatiin namni haasa'u dhufee orgobbaa barbaadanii turjumaanni akka isaanii godhamu taasisu yoo afaan somaaleetiin dhufee afaan somaaleen barbaadamtee turjumaan harkatee tajaajila akka harkatu taasisu nama akkasii akka Junaayid Saaddoodhaa kaaya wayiif isiniin janna kaaya achi Junaayid Saaddoodhaati faayidaan oromoo fi oromiyaa finfinnee irratti meeqan kabajamne laala haadaan fitti dhawa guyyaa Junaayid Saaddoo achi qabatee roorroon akkanaa nurra deemte hin deemtu nurra waan obbo Junaayid Saaddoo ta'een beeka waan isa sodaataniif hin beeka waan isa biyyaaf irraa baasaniif hin beeka waan inni anaannatee biyya galeef hin beeka waan inni jaalalanni ummata isaa moosisuu barbaaduun beeka hudduu gadi qabu ummanni biraa hojjetu tana gadi qabu obbo Junaayid Saaddoodha ayaa gooba didim obbo Junaayid Saaddoodha no akkatti jara kana facaasu beeka hayyuudha beekumsa qaba akkatti biitti addunyaatun bultu hundaa'u alanfatee nyaatee fixee jira gaafa mallasan dhugee fixee jira kitaaba biyya adda addaa hunda mootummaa adda addaa kana hunda xab godhee fixee jira akkatti jara kana facaasu ni beeka akkatti hidda isaanii jalaa guuruu beeka akkatti faayidaa oromoo osoo isaanii nagarre eeysisu beeka maali kun gurbaan hay maali yaa'ummaan nu dhalaa oltoota achi keessa teessee intala takkitti gaxariite miidiyaa rabbaanii miidiyaa akka keenyaa kanarratti feesbuuk rabbaanii sitti iyyinaan guyyaa kana siyaamtee dalaga deebiste sodaattu takkala
Oromummaa bokkaadha sodaataadha bokokaadha. Bokokaadha. Intala afaan Oromoo afaan Amaaraan beekne dalagaa intala hidduudhaan intala takka. Ta uummata tajaajiluu didde. Intala takkitti san miidiyaarra gabbaanii jarri iyyinaan guyyaatti aanu xalayaa katabanii fi dalagaa ta'e deebii jaaniin. Ansilaatee deebii hin ja'uun irratti cicha malee murtii xiyyasan. Abadan maal sirraa baran jechuu? Takkala uumaa uuma fadhee yoo godhe yoo tiyyan ni dhiisaa ni sodaataa booda deebi'aa sirraa baran. Amma uummanni naftanyaadhaatiif ilmaan Minilikkuun waawwa takkala godhu tiyyanitti dhorkan. Waawwa takkala godhu ittuma iyyan. Nama gizee waa godhe itti iyyanii deebisan takkala ta'uu beekan duruu beekan. Nama yoo itti iyyanis deemas iyyee didee heera murtiidhaa adabamuu qabdi tajaajilu qabdi jee ejjennoo isaati murannoo kutannoo qabu. Nama san taanaan itti iyyaa ollus kun hin dhaga'u jedhanii hin deddeebu. Dhawaatoonni kayitii hojii ati hojjettu silaalanii sirratti hawwachuu jira maarri. Ati immoo isaan sossobuuf deemtu. Iddaa Amaara sossobaa ooltu, iddaa Naftanyaa sossobaa ooltu, iddaa ilmaan Minilik sossobdu. Somaalee hedduu jira maa walitti hin qabanne Finfinnee keessa. Adaree hedduu jira maa walitti hin qabanne. Guraagee hedduu jira maa walitti hin qabanne. Waan adda addaa deemu jira maa walitti hin qabanne. Masgiida Rabbiitti hidda deemtee ati. Mana Oromoo irratti fi dachee Oromoo irratti mana ijaaramee maas ixaadhaanii hirayettee uummata Minilik Finfinneetti akkas godaanan nu taasisu jirta. Wanni ati hojjechuu jirtu kaka'umsa buqqeensaa kakaasu jirta. Akka uummanni buqqee Finfinneetti as yaa'u hamilchiisu jirta. Lafaa hirama jeen namni achi godaanu ta'a. Ka Finfinnee dhaqee hundi mana ixaadhaa fudha. Lootorii ta'ee barammaata lafti Oromootii fi manni Oromoodhaa qabeenya Oromoodhaa lootorii. Bakka lafaa hiramaa jeen namni caadufa. Akkamitti dhorkita? Mee akkamitti dhorkita? Takkala uumaa miseejiin inni bulchiinsarra taa'ee uummata biraatiif dabarsu jiru Oromoodhaaf deenjirasiidha. Yoo ija nuti ilaallu laaltan halaala fageessitanii. Ganamaan gurbaa kana achirraa kaasu baatii 9 bulchee baatii 7 bulchee ni gaaf. Yoon gada keessa waa guduunfateen uumatanuma isaatiifu. Ni gaaf buusa. Buusa. Nama bakka buluun uummanni arrabsu. Kiraa manaa inni keessa galu kantiibaa ta'e takkaa kiraa manaa Finfinnee nama galu nama bulchu. Mana akkanaa keessa gala jaanii takkaan himne maaliif hin himini? Hin harkatan informeeshina. Banaadha kun takkatti harkatan informeeshina isaa hunda. Wanti gaabii gurrattee wanni as yaadee dachii weerarteef tanaaf. This is our advice. Obbo Lammaa Magarsaatii fi Muummicha Ministeera Dr. Abiyyiif balaa guddootu isinitti as deema. Dubbiin Finfinneedhaa dubbii laaftuu isinitti hin fakkaatin. Dubbiin Finfinneedhaa ta'e isin aangoo qabachiiste. Dubbiin Finfinneedhaa takka isin mootan isin taasiste. Dubbiin Finfinneedhaa ergamtuurraa ergamatti ta'e isin jijjiirsiste. Dubbiin Finfinneerraa hoogganamuu irratti ta'e isin jijjiirsiste. Dubbiin Finfinneedhaa nama jala deemuu irratti namni akka isin jala deemu ta'e isin taasiste. Dubbiin Finfinneedhaa taasiin isin geesse. Dubbii Finfinnee xuyna jechuun Oromoo fi kaasu jechuudha. Isin hin haftan. Option adda addaa laallachaa jira namni. Waan adda addaa laallachaa jira namni. Kantiiboonni magaalaa adda addaa bulchan hundinuu. Hoggantoonni godina bulchan hundinuu. Kaanaa bulchan hundinuu. Tajaajilli isaan godhan fokkotaa yoo ta'e pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Dr. Abiyyi irra dhiibbaa qaba. Lagga'uudha. Dhiituudha achirraa. Nama daawwitiinsaa Abiyyi bareechitu. Nama daawwitiinsaa Lammaa bareechitu. Nama hojiinsaa Oromoo mataa ol qabachiistu. Nama Oromoon abdattu. Ka aana irra bulchuu qabu. Ka godina irra bulchuu qabu. Kan kantiibaalee magaalaa ta'ee bulchuu qabu. Kan dantaa Oromoodhaa eegu. Haaqa ilma namaallee uummata kaanillee hin miine. Hin miidhina. Miidhaa jechuutti hin jiru. Hin miidhina. Haqa keenyaan ammoo jaalala uummataan bitatina. Nu miidhamnee jaalala uummataa bitattanii. Hai. Bar uummata nu miidhaan jenne yor nuti. Uummata kana nu roorrisaa itti nu isin hin jenne.
haqa keenyaan nu miitanii ummata if jaalachiisuuf yaatanii isin hin jaalatanii gurratti isin calaw isin hin jaalatanii tana qur'aan islaamaa keessatti illee namni islaamaa warri qur'aana dubbistan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubbatee jira hanga fadhe ta'uu jarri hanga fadhetti mixantu hanga fadhe jaalattu hanga fedhe wajji nyaattu hanga fedhe sin jaalatanii sin jaalatan jecha rabbiiti anaa miti kaje sin jaalatanii sin jaalatan hanga fedhe oromoo roorriseetiniif jaalachiseettu sin jaalatanii sirra iskindir naggaa yabasala paastaa san jaalatan sin jaalatan ummata sin jaalanneef ummata kee maamiita ummanni kee ati moo'achuu jecha siif ni miidhama laala rakkinni itti huban nama kee moo'achiisu jecha ni miidhamtaaf yoo namni kee miidhamuun kee kan moo'achiisnee moo'atamu ta'e maa miidhamta miidhamni keenya isin hin moo'achiisu oromoo miidhuun minilik safaariin akka isin jaalattu isin hin taasistu abadan lamma arrabsutti jiran imma ka oromiyaa buqqisurraa Itoophiyaatti sammuu teenya tana jijjiiree ada aboo gurbaa kana harkanne rabbiin nuu kanne muusa keenya jaanii muusee bilawsiisaf nullate dabbara malaakti bilawsi ergamaa keenya jecha dhaadachaanii turan muusee keenya jecha dhaadachaanii turan suusiidhaa Itoophiyaan jechuusaa qofaaf maaliif oromiyaani buqqaati jaanii ija qabatanii gurraan dhageeffachuu jiranii hin buqqaatuu jee ija karraa kaafatan godhe lammaan obbo Lammaa Magarsaa wanni inni godhe bakka oromiyaan kuttee Itoophiyaan facaatee isaanii jee ija qabate gurri banaadhaafi Itoophiyaan suusiteenyaan buqqaatuu jee hogguusi jabanatanii kajee kun eenyu gisee jaallammaadha kana muuseen keenya janii ol jalaa ol kaanne arrabmoo bolamaa kabajamaa bolamaa Magarsaa arrabsaa jiran nuti isaa jecha dubbii oromiyaa dhiisneeme jara jajjabaa kana harkannee jirraa hireen nu harka seentee jirti isaan kana faayidaa teenya ta'ee garee tana keessa mo'achaa yaanu jennee jaalachuuf isaan deeggaruun bar jarri kun yoo jabduun dhufte tasabaati irratti qishnaan godhanidha ammallee amantii teenya obbo Lammaa Magarsaa dubbii oromoo irratti qishnaa hin godhu muummichi ministeeraa Dr. Abiy siyaasaa haa taphatu malee dubbii oromoo irratti qishnaan godhu namni isaan lameen kanaa gad jirtan ammoo siyaasaa feetan hojjettanuu waan feetan hojjettanuu qishnaan teessan monni teessan hundinuu Lammaa Magarsaa fokkisti Lammaa Magarsaa ajeessiti Lammaa Magarsaa irra namni shakkii akka horatu taasisti inni diskuma qabaata jettu qabaataa jechuun namni inumaa Lammaa Magarsaa waan kana akka quban qabne gabbee uummataa ibsa godhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaadha wanni kun akkan taanee fi arra walgahii qabaachaa oolan as far as I know information aan qabu walgahii qabaachaa oolan walgahii irratti ajandaan kun ka'ee jira jetta jettu abdan amma dura information aan qabu ni kana jennee gabbaanii labsa kan nu qaban dubbii Finfinnee tana irratti Lammaa Magarsaadhaa sirrii beeka dubbii tana warra isa bokkisuu fi akka uummanni isa shakku taasisu hundaa waxaa'uu qaban ummata jajjabaa isa kana daranuu oromoon abdii irratti horatu taasisu magaalaa Finfinnee irra kaa'u san keessaa filatamaa fi amanamaa yeroo ammaa kan dantaa lafa sanii Finfinneedhaa ni qabachiisa jennee kan mataa oromoodhaa ol qabachiisa jennee obbo Junaid isaa dootu kan ammaan tana harkaa qabnu riisoorsiin keenya guddaan akka itti daangaa oromoodhaa qabachiisa beeknaa jechuun ragaadha qabna jibbaa wayyaaneenii fi naftanyaan irraa qabdu ta'isa biyyaatti baastee lafaa qabnaa jechuun akkanuma biyyaan baasneessa maqaa isa hin dandeenyeef hogguu si dadhaban biyyaa si baasan yookiin si hidhan hogguu ati yaada isaanii irra caaltee argamte hogguu san si hidhan hogguu ati moo'ataa taate maaliif bakki isaan itti yaadan bira kuttee jirtaati si soobuu hin danda'an jechuudha nama sossobachuu hin dandeenya taanaan ati you are in danger
firraa sidaan takka hidha si kaayan takka biyyaa si baasan taan biraan laayne maallaqa hatee fi biti bira kaayidhan mallas irra smaartiidha ni nyaata silaa mallas hanga mallas nagaa taa'u taan biraat wanni hidhaa teessisaniif mallas narra jabaan eenyuu if beeka an eenyuun na caalaan hin beeka namni ni an caalus hangaasaan na caalee jira jeeti na qaba anaas qabdanii qabaa jee maqaa kiyyaan feesbuuka baasee nama jala deemanii tooftaa adda addaati ni jira miti akkuma goofataa keessa dubbachaa jirna warri feeldite tooftaa adda addaatiin qabanii nu bira kutee gurbaanii qabaa gad harkisaa yaani maaliif waraani an caale kaanis akkasuma obbo Junaid Saadootti Tigreedii fi warri Opiidiyoo dullattiinis wanni biyyaa isaa baasaniif akka inni sammuudhaan isaan caalu beekan sobuun danda'an he's a dynamic dandeettiidha qaba beekumsa qaba haaqilummaatti qaba namni finfinnee qabeef dura tarkaanfachiisuu danda'u Lammaa Magarsaatii fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy ammaan tana qabdan obbo Junaid Saadootti kaayaa jira akka inni sirreessine ilaala akka inni karaa irratti hin deebisne ilaala nama nyaarri isaanii hiikamne nama waxii jaraa kana jalan ceene nama sodaa jaraa hin qabne nama likki jaraatti himu nama gizee bareechiisu quubsuu danda'u kununumaa gizee golgee gaggeessu kaisa fudhachiisanii bahuuna fakkaata taakkala uumaa gizumaan akkana laaluu sajachi gaafa maaster pilaanii sadheessumaa isaa dhufee duraan itti qophaa'anii lammaan faan barreessanii itti kannammoo lammaa fi abiyyi barreessee ati dubbadhu maaliif geema kana namni akka fedhetti taphata tooftaa adda addaatiin siyaasaa taphata namni keenya tokko ni hubatu ana amma gabbee Jawaar waliin qeeqee tooftaa ta'uu danda'a you don't know hin beektu nama Jawaar jibbu adda baasuudhaaf an Jawaar ka jaalatu kun gabbeetiin Jawaar arrabsa gizeen arrabsee namni na deeggaruu fi kaan adda laaltaa ka Jawaar ni beektaa jechuudha fakkeenyaaf si jechu jira Jawaaris tooftaa ta'uu danda'a wanni inni dalagu tooftaadhaan namni siyaasaa dalaga akkatti dalagu taakkala uumaa gawaan gaafa san maaster pilaan irra jee yoo deebinee kalaallu taate Lammaa Magarsaa faatti katabeetti kanneen na jechisiisan maaliif dhugaan baana aboo yoo nuti gabbaanee waan kana jenne ni nyaadhamna ati immoo sadarkaa gadii tana jirta hoodho waan kana borochi irratti dhoosi tapha kanatti haa taphannu jee tiimii hojjetanii tiimii dalagan san keessa seeneet innillee waraqaan itti kannamtee waan san achirra jee malee maaliif waan sanii keessaa shuruuf kaa'utti hin jirreemma ragaan waan kana keessa shuruuf kaa'utti hin jirtu ummata akka laumaa keessa Lammaa Magarsaa laalame fuula isaa laali burujanni qabu jaarraa abbaa gadaa nama gabaabaa jaarraa gabaabaa deemu fakkaatu bisee laalte akkanumatti jaarraa abbaa gadaa hamansaraa kaayyate gabaabaa areeda birraa jiree fakkaata Lammaa Magarsaa buruja qabu yoo laali qalbiin hin seeku akkatti dubbatu beeka akkatti waa dha'u beeka yoo gammachiisuu taatees yoo kaayuu taatees akkatti lash godhu beeka nama akkasiif barbaanna wanta nama lammuma faadhaa barreessee taakkala kannee gaafa san taakkalaan dubbate malee osoo taakkala keessaa dhufte arraan goon taakkala harka jirti maa keessaa cincaa'uu diddi namni xiiqii gaafa siisan isa keessa jirtu maaliif amma Jawaar Mohammad laala fakkeenyaaf waan takka naa qeeynu okay Jawaar Mohammad laala eega biyya kale aantummaa sabaatiif quuqama sabaa qabu kanii fi iyyuuf san hin dhiisne ittuma jira hanga tabaroosaatti ganama galgala waan itti amanee itti hojjechuu jiru san abbaa qeequu abbaa dha'uu abbaa fadhee waan ittuma jira karaa isaatti irraan deebinee jechuudha wanti isaan keessaa cincooytii jechuudha shurufkaan san ni jirti taakkala uumaallee quuqama Oromoodhaa akka qabu san ka gaafa maaster pilaanii san tasaatii miti katabamteetti kan namtee wanni nama jechisiisa namichi gaafas quuqama san qabu ka arra hiree biyya bulchuudhaa harkate hijaa quuqama sanii akkamiin bahuu qabaa jettee gisee laalte guyyaa tokkotti illee ka'ee uummata magaalaa ari'ullee baatii saglan tana keessatti waan saniif ragaa ta'u cinca'uu qabdi keessaa shurufkaa'uu qabdi keessaa mul'achuu qabdi keessaa dubbiin akkanaa laaf fokkottuun dubbiin lammaarra namni quba laachuu jiru tun dubbiin Dr. Abiyyirra namni quba laachuu jiru tun dubbiin lafee dubbiin lafaa dubbiin manaatun kismidaal
وداجا تاتي ummata buqqaatota fi qubattoota minilikiif ixaadhaan kadhinaa jaanii gadi baatu dubbiin akkana irraan baatu kaa taakkala sanirra saniifuu taakkaleen kun taakkala dhugaati taakkaleen san kan namni guutee gaafas achitti erge ta'uu ragaan kan dubbii tujja anaa miti kajabu taakkaleen san mana kana ummata oromoo ka qorqorroo keessa galu saniifiira ilmaan tuulamaatii miti jeen dhiisu ilmaan arargeeti jeen dhiisu ilmaan oromooti obboleeyyan kiyya boru lakkoo isaaf na fayyadan boru faayidaa naa qaban boru maal naa qaban jee ol harkisee ijoollee tana mana kana isaan saniifira oowwa keessa maa galan jee bishaan ga'aan hin jiru jee sagaraan ga'aan hin jirtu jee wanni ga'aan hin jirtu jee ummata keenya kan lafa sanirraa buqqee qorqorroo keessatti akka ashiitaatti waaddamu jirutti ummata keenya san fuudhee silaamana kana kayiraaf osoo namni keetu akka ashiitaatti mana san keessa waaddamu jiru taakkalan uumaa maaster pilaaniif jecha sanaase jara qubattoota kanaa fi mana hiraa gisee jee deemu taakkaleen san kan namni itti katabee lammaanfaan nyaachisanii obaasanii tana dubbadhu ati boru ati tana jee ati immoo Abdulaziz isaan fakkaadhu wajji deemu ati immoo tana gareen akkasitti adda wal baaste amma Abdulaziz meetira irraa gara dhufee waan meetik hattummaa meetik tana eenyutu gadi baase Abdulaziz Ahmad ati fakkaadhu itti maxxane ati immoo akkana ta'e ati deeggari ati kana ta'e jaaniiti waan adda wal fuudhanii dalagan kan nyaachisanii dhufan ta'uudha sii galti jechuudha saniifuu nuti wanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi muummicha ministeera Itoophiyaattis dhaammannu taakkala uumaa yoo riizigneeshina isaa galchuu baate muummichi ministeeraatii fi obbo Lammaa Magarsaadhaa gurbaan kun maqaa ODP balleessu jira hogganummaa keessanii fi hoggantoota Oromoo ka Oromoon hundi abdattu ta'uu keessan shakkii keessa naqaa jira hojiinsaa badiin inni hojjetu isinirratti uummanni quba akka kaasu taasisaa jira namni ni dandaga hunda lammaan faanuu quba qaban lammaa faadhaatu isa kanachi kaa'e wanni lammaa fi abiyyiin quban qabne finfinneen akkamiin murteessitii jaaniiti isinirra quba laachuu jiran saniifuu Lammaa Magarsaatii fi Dooktar Abiyyis gurbaa kanachirraa kaasa gurbaan jaraaf agobdaajiidha hin barbaannu nama kana agobdaajii kana hin barbaannu nama sirriidhatti dantaa Oromoodhaaf dura ceesisu barbaanna nama dantaa Oromoodhaa galmaan geessisu barbaanna nama osoo banni keenya qorqorroo keessa galu ummata san dhaqee qarshii takka osoo kanniniif Baardaar Bogondar dhaqee miliyoona 10 kan nun barbaannu tooftaa siyaasaati jennee bira kun no gurbaan waan biraa jira saniifu tarkaanfii fudhatamuu qabdi dubbii manaa tanarratti ammoo isaanuu gadi baaniitiin goone jechuu ta'an I hope duruu mari'atee jira ammoo taakkala uumaa wanni ummata caantaadhaa fi biddilibsiidhaan finfinnee galche dubbii taakkalati gada kabiraa buqqee dhufuu ta'a manaa hiramuu taate kaka'umsa manaatu hiramuu ta'a namni ka buqqa'u kakaasu jira taakkala uumaadha namni finfinnee irratti lakkoofsa keenya xiqqaate jenna nuti manaa hirama jeeti lakkoofsa keenya akka liqimsamu ummata biraan huyyaamu jira taakkala uummata biraa taakkalaan hujii dangerous taate nurra dalagu jira dangerous hujii taate tana sirriidhatti beekuu danda'uudha qabna aktivistoonni dhugaadhaa fi haqaaf dhaabbatan hundinuu dubbii taakkala uumaa of jiru kana jalaana fina namni hundi sagalee taane gurbaa kana achirraa kaasisiisuu danda'u qabna ni kaasisiisnas kaasisiisna dubbii tana achirraa